uumaa isaanii irratti afaan bananii namoota beekamoo guyyaa muraasa keessatti du'an. Ilmi namaa gara lafa kanaatti yommuu dhufu karaa adda addaan haa ta'u malee akka uumaan tokko isa uume ni amana. Waaqni itti amanan gargar ta'ullee amantaan hunduu seera mataa isaanii baafatanii isumaan bulu. Nutis waa'ee kana kan kaasneef namoota uumaa isaanii irratti waan badaa haasa'anii osoo hin bulin hojii isaanii argatan isiniif dhiyeessuu waan barbaanneefi. Isaan keessaayis namoota beekamoo 9 waliin ilaalla. Turtii gaarii. Akkana bada waan ofii akkana abbatu eeggata waan ofii barana. 9ffaa Taankireedoo Neevas. Namichi kun pireezidaantii bulchiinsa Biraazilii kan ture yommuu ta'u, innis biyya kana kan bulche guyyaa tokkoof qofa ture. Kun akkamitti ta'a yoo jettan wanti isaa akkana ture. Namichi kun Biraazil bulchuuf morkattoota isaa wajjin filannoo biyyichaaf ni qophaa'a. Itti aansuunis namoonni akka isa filataniif qophii filannoo kakaasuu irratti jechi tokko afaan isaatii ni baha. Innis paartiin keenya sagalee 500,000 ol yoo argate bulchiinsa kiyya irraa nama dhiisaatii Waaqayyoollee na buusuu hin danda'u. Akka carraa ta'ee namichi kun filannoo biyyattii mo'achuun teessoo mootummaa irra ta'a. Garuu maal godha? Gara masaraa mootummaa deemee waadaa ummatichaaf galee biyyicha bulchuuf guyyaan tokko yommuu isaa hafu dhukkuba tasaan addunyaa kana irraa boqateera. 8ffaa Joon Bruus. Amma immoo waggaa 100 duubatti isin deebisnee bara sanatti wanta namoota hedduu ajaa'ibsiise tokkoon isinitti hima. Injiinaraa fi diizaayinara markaba Taayitaanikii jedhamtuu kan ta'e namichi Joon Bruus jedhamu kun markabichaan deemsa isaanii gochuu dura waa'ee dandeettii markabichaa haasa'uuf jedhee akkana jedhee ture. Markaba kana humni waaqaallee akka isheen liqimfamtu gochuu hin danda'u. Haa ta'u malee markabni kun guyyaa 4 erga galaanarra deemtee booda cabbii kuufame wajjin walitti bu'uun liqimfamtee du'a namoota hedduuf sababa taateetti. Kaapiteeniin sunis markabicha balaa sanarraa baasuu dadhabee wajjiniin galaanicha keessatti liqimfameera. 7ffaa Joon Leenan. Waa'ee muuziqaa yoo beektan ta'e baandii muuziqaa kana beekuu ni dandeessu. Baandichi The Beatles jedhama. Joon Leenaniin kan durfamu yommuu ta'u, baandiin kun bara 1966 akka lakkoofsa Awurooppaatti tulluu beekumsaarra gahee ture. Baruma kana namichi dursaa isaanii ta'e kun waa'ee beekamuu isaanii yommuu dubbatu akkana jedhee ture. Kiristoosii fi amantaa kiristaanaa caalaa baandii keenyatu addunyaa irratti beekumsaa fi jaalala guddaa qaba. Namichi kun kana dubbatee torban muraasa keessatti daandii Niiwuork irratti rasaasa 6 rukutamee lubbuun isaa darbeera. 6ffaa Kaasuuzaa. Ammas gara biyya Biraazilitti isin deebisnee namicha kanarratti wanta ta'e isinitti haa himnu. Bara 1990moota keessa namichi kun Biraazil keessatti sirbaa fi muuziqeessaa hedduu jaalatamaa ture. Guyyaa tokko koonsartii isaa magaalaa Riyoo de Janeerootti qophaa'e irratti akkana jedhee ture. Sigaaraa isaa gara samiitti ol aarsaa Iyesus kun si'iif jedhee gocha salphinaa hojjete. Innis umriin isaa 32 irra osoo jiru kaansarii sombaatiin qabamee dhukkuba cimaa hedduu booda lubbuun isaa dabarteetti. 5ffaa Maarliin Moonroo. Artiistiin biyya Ameerikaa kun ammoo bara 1990moota keessa hojii fiilmii ishee irra darbee bareedina isheetiin addunyaa irratti jaalatamummaa guddaa argattee turte. Haa ta'u malee niitiin kun hojii ishee irra osoo jirtuu barsiisaa Ivaanjeelikaa kan ture namni Biil Girahaam jedhamu tokko Waaqayyo akka qalbii jijjiirrattee gara isaatti deebitu sitti himeera yommuu jedhuun isheenis Iyesuusin kee na hin barbaachisu jettee Waaqni akka isheen barbaachisne ni dubbatti. Niitiin kun torban tokko keessatti wanta hin beekamneen appaartaamaa ishee keessatti lubbuun ishee darbee argamteetti. Yommuu sanatti gaazexoonni du'a isheef
dubbiin isheen dubbattee ture akka ta'e barreessaniiru. Afraffaa Kiristiin Heewit. Niitiin kun ammoo gaazexeessituu beekamtuu biyya Jaamaayikaa yommuu taatu, gaaffii fi deebii guyyaa tokko kennite irratti kitaabni qulqulluu kitaabota jiran keessaa kan bu'aa hin qabne akka ta'e osoo hin saalfatiin dubbatte. Kana dubbattee sa'aatii muraasa keessatti konkolaataa ishee keessatti eenyu akka taate illee beekuuf hanga nama rakkisutti gubattee argamteetti. Sadaffaa Yuurii Gaagaariin. Namichi kun ammoo bara 1961 gara hawaa dhalataa Ruusiyaa jalqabaa ta'ee deemeera. Baruma kana hawaa gahee yommuu lafatti deebi'u akkana jedhee ture. Ol jedhee Iyyesuusin ilaaluuf yaaleen ture, garuu arguu hin dandeenye jedhee Waaqni akka hin jirre dubbachuuf yaaleera. Kana dubbatee ji'a muraasa booda hojii isaarra osoo jiruu waggaa 34tti osoo addunyaaf hojiin isarraa eegamu hin hojjetin lubbuun isaa darbeera. Lammaffaa Steephen Hawking. Namichi qorataa fi fiizistii Ingilizii ta'e kun ammoo beekumsa hedduurraan kan ka'e Waaqa kan jedhamu hin jiru, yuunivarsiinis Waaqan hin uumamne jedhee dubbate. Innis guyyaa tokko wiilcharii isaarra akkuma taa'een achumaan lubbuun isaa dabarteetti. Tokkoffaa Seenaa Hiriyootaa. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2005 ijoollee sooressotaa kan ta'an hiriyoonni kun magaalaadhaa bahanii bashannanuuf ni yaadu. Yommuu deemuuf ka'anis haadhi mucaa tokkoo harka isaa qabachuun Waaqni isin wajjin haa ta'u, inni isin duukaa haa bu'u jettee isaan eebbisti. Ilmi ishee garuu qoosaa konkolaataan keenya guuteera, isaaf iddoo hin qabnu jedhee ni deebisaaf. Itti aansuun konkolaataa isaanii keessa seenanii osoo deemaa jiranii sa'aatii muraasa keessatti balaan hamaa konkolaataa isaan irra gahuun hundi isaanii lubbuun darbaniiru. Walumaa galatti nutis Waaqatti amannus amanuu baannus waa'ee isaa yaraa osoo dubbachuu baannee gaariidha jechaa qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Nagaatti.